أي الماء رموا كم جرته دي هذا عبدالرحيم السلام عليكم بقى جراتن دي هذا موسيقى رنكا وليرو ما هنقرا من السين والرسين خاور رب ما قبضني مو ما شني ولا سوار ربه هيجا ما شني ولا سو رب ما قبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاتن فنندي سجيت فرادي سيفرلي ولا سجيت عجائب ما عجائبا دبي برا يا دبي برا دمبلي كلاس فرا مالا ساسا مالتم ساسا أبو ما في التكاسا هاي بقينا قاعد نفتاريا لينجنا ما سيفي الرواية خرا لمي قرو شرشالي قرأ يا دبي برا دمبلين كلين سفرا مالا ساسا مالتم ساسا إفيو في الجرا ناموس التنجرو في الرواية خندو سماغرو سيفي الرواية خيرا لمي درو هلا أفني Jechafule jalan kale hayalan nu dansa jalan kale Sometimes
Ada oli facasa namni asas senu tikko namni mana kai sanjiru ichi sanjira namni ni ay bahani u gara kenya jisa ماجد اسكي أبشر ويان قبرنتا وجاي مرتيسي خير متى صدمي لما درا خبات يتاوس چناتاوس سوسون مديقة دي مديقة لي رام رامتي چناتيس ودمان فالموتين دو أبداً قبل ما فردت مع من جو ربا سنجان بول أبداً ترى سنتي ما جلا مراد سنتي ما كم هيا ديش سجل ترى ما نبرنجر ترى إسارة جوك أفريقيا تو فرنجا منا وادكش كسر فقرت دكش على فجأة كانت دربني تلف فجأة كانت دربني في دوا هو إسارة تشيري تشسن وان براد لغني ورا مي ربي مغنا جام باسي نمني يفرع دي سنسا فيسبوكا انا فم من تنغرتي نمني خضران هلا شفتيتا وخغرتي مقا جوار فان دران فتح مقا بصوت الران فتح عندي اما اسبالتي ربهت يجي سامتي دوكي خاسو مي هكا دوكي خاسن دوكين كاسنا أورمو warri gartee maatiin halkanii guyyaa gartee gubachaa turan ilmaan oromoodhaa habahillee baga rabbi nu baase hambahinillee ilmaan oromiyaa kutaa 11 keessa yoo xiqqaate miiliyeenaan lakkaawaman dhalli oromoo dargaggeeyyiin oromoo hundi hidhaa jiran arra gartee nama 5 jahanuu baasanii wanni kana godhaniif gartee nu jaalatanii yookaan joowar duraanu joowar guyyaa hamaaf jaanitti achi kaayyatanii haa caaluun du'e nuun galu nuti Abiy Ahmed osoo bilisummaa fidee oromiyaan kunooti abaa ollee hoodhaa jee Abiy Ahmed inuma gartee addunyaa tanarra jiraachuun qabu haa caaluuf ajjeese jiraachuman qabunne Abiy Ahmed ani dhugottiin isinii magartee haa caaluu hundeessaa ajjeese بدي تكألا المان أرمو هيدا غوري هذا أرمو ميك أجيسه أبدا أبدا أنغو إيبو تيف تمرا تيف تغرتي أكرتي هالكني غيانا من يعطوف كنا أبدا إنو كرسي سنغا بدومتي تاتي جلا غرتي وجيجة تكبسي في نمالي أبدا كرسي سنرنا جيومان تاي غرتي باودرة الدباتي البستيك الدباتي غبه غنروتين غرر أبي يامد never حكا غرتي مقان سامالي دانيل كبرتي في حكا غرتي شمالي سيف حكا تايدا الله قوفاني فرشو قوفاني ديغل مان أرمو دينيل مان أرمو قوسان سخرانسي قبهاني نورتي قرران أبدا أبي أحمد بان متي أبيوت محنجس أبدا never ever خانا جلا مرس التيمنا ilmaan oromoodhaa irraan tana gartee hoogganoota adda bilisummaa oromootii fi dhala oromoo warra bilisummaa jiru gartee warra immoo gartee siif hin gabroomnu jee hidha guurtee nuti dhalli oromoodhaa qabsoon isaa haaraa miti ati ijoollee xiqqishoodha gartee ijoollee xiqqishoo namni akkatti areeratti qaqqabu si malee namni waa beeku hin jiru si malee namni ayilii qabus hin jiru badao gartee gowwaa
gowwa makare lello nugus yalan damata inex je duranu amato mato chaniom nagan rate se kursisan hire rabbi siba zalatori tombolan siba sangarte sila nagaya khayti ramato challe rate se nagaya turte khanaf oromoti yamalle wanni sinidamnu namni mana khaysan jiru share oli goda fedan namni garte matan fayya kam namni shani namni jallen dagefannan gaada wanni sinidamnu wanni tikko takkaaf garte wan tikko takkaaf nuti wanni barbaannu wan guddoodha nuti wanni barbaannu bilisummaadha wanni oromo wanni barbaadu wanni lubbu ilmaan isaanii mileena lakkaawama itti kitimaa goone itti hidhame namni itti gudeedame itti garte mana hidhaatti adamfame uleedhaan ilmi namaa akka loonitti cirame garte akka nama mixaaxisii fi wanni cirutti ciranii daa'imman xiqqaan haati garaa qabdu osoo nafin rasasaan gubatanii nuti fedhiin teenya ilmaan oromoodhaa garte fedhiin teenya Itoophiyaa mahandisni amaaraa kan baratin badawni walitti suphee Itoophiyaa badawa garte hin salaxanne taguyyuu tokko ijirraan banamne walitti suphuudhaaf dhiiga ilmaan oromoo gadinneeyne dhiiga keenya lafee teenya ittiin cabsine dhiiga keenya itti garte gannaqaan turre jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya kaydame bagarabbi nu baase ammallee warra isaanillee bagarabbi gammachiise ammoo garte khanaaf arrantana joharfaatu hidhaabee baqqalaafaatu hidhaabee dhengaddaa caaluun eessa jira maa callise jettanii caaluuf ajjeessise isini oromoo arrantana dhiichistu tana arrammoo ilmaan isaatiif yaa caaluun san dhiini isaa san eessa bu'ee dhiiga isaan kafalanne dhiiga guyyaa haa caaluu ajjeesan ilmaan oromoo meeqa ajjeesan hanga faamilii guutuu irratti ajjeesanitti kanaafu nuti kana jechaan gammannu kalees badii malee isaaniite oromoo dhukkeen kaasina walii gammaduun garaa keessatti gartee waa qabachuu bara ilmoo naaqilli gartee waan harkatte qabattee tahaftee boochi isin rabbumaatu gartee maal akka isin rabbiin isin uumen beeku jechuudha. Arrantana gartee khaan divide and rule san nurratti hin dalagu khaan gartee nama sadi akka manni baasaniiti amma joharfaa baasaniiti joharka isaaniiti gartee abaa faan wanni hogganoonni adda bilisummaa oromoodha gartee warra siyaasaati miti warra adda bilisummaa oromootis ta'e qabsaa'onni bilisummaa oromoodha khalees hidaas ajjechaas duudhaaf murateeti mana saarraa kophee kaayyatee bee si shulachuu yookaan immoo gartee hiree rabbii ta'etti gartee jiraatan malee nobody care gartee nam tokkollee gartee namni sodaatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ilmi oromoodha arrantana isaan amma guu dizaayina ilmaan warra baasangee dalagaadha biyyifaan oromoon gartee short memoryidha ha short memory mitiinumaa ha memory mataa isaa keessan jirra kana gartee ona qafoo mataa duwwaatu gartee gubbaata yoo keessa laalan suryaanni ilmi namaa akka namatti nama yaachisu keemikaalli yookaan immoo gartee suryaanni namaa keessan jiru warreen akka abiyyi fakkaataa isaa hunda warrichi wal qabesan nama taanii dhaabbatuun deemuun isaanii nama ajaa'ibsiisti jechuudha. Akkaataa isaan itti yaadan addunyaa tana gubbaa gartee nama miiliyoonaan gartee Itoophiyaa san keessa nama miiliyoona dhibbaa fi gartee olitti warra shaalagamu san isaan malee namni waa takka beeku hin jiru jechuudha. Obboleeyyan keenya kaydhaa bahan inumaa gartee gumaa isaanii gaafachuu qaban without no reason hidhanii akkanumatti abbaa fedhan halkan ulaarraa baranii baa'u namni horiidha ilmi namaa maa hidhe duraan gaafachuu qaban yeroo itti dhiichistanii miti gartee maaliif waggaa gartee haa gaafatanii yoo baatanii gaafachuudha malee waan hidhaniif sanuu odoon beekne badii takka ala nama hidhanii akka loonitti gartee namarraa gartee hulaa baranii deema maal jechuudha kun maal jechuu baasuu warra siyaasaa jee for no reason ijoollee gartee
badii takkaan ala dargaggoon Oromoo gartee manni hidhaa guutee mana qaraatii sagaraa Amaaraa gartee deeraa isaa hunda keessatti hidhaa jiran jechuudha. Oromiyaa kutaa 11 keessatti qabaleen gartee bakkitti itti hidhaa Oromoon hin jiru dhiiraa dubartiidhaan. Kanaafuu amma kararra bahanii Jawhar fuudhaa heerumatti hin gorre yoom Jawhar quba qabdan maa kijibdan kijiba keessan maan dhiifne moo ajjeesiisuuf moo masitti hidha deebisiisuuf duruu ibsa baasee jechuudha. Hafuura haa fudhatanii haatummaan sanillee ijaan haa laaltu ilmoon isaa ta'ee bote sanillee haa telefoonillee dubbistu dhaabaa gadi hin kijibinaadha. Gabbaa hiriira mee sagalee tahaa fi guusaa namni jaan Oromoo meeqa keessa nam meeqa habee hiriira bahuu ture. Haani nuu gartee hakalee wajjin akkanatti eegee lolaa ture. Meeqaan tamtu gartee diina godhatee dhiichisaa ture jechuudha. Dhiisaa dadhabanii bahan hidhamaa siyaasaa jechuun namni hidhamee hin beekne waan hidhaan beeku. Sammuus si hidhama, sammuus si dadhaba. Haati ko hafuura fudhatanii nagayaa kannaa fi bakka jirtanii gammadaa mana keessan keessa wanni kararra yaatanii akka geeritti gartee kararra dhiichiftaniif hin jirtu. Oromoon kara nagayaa kara hundaan dadhabdeeti iyyensaanis amma jiru kun gartee warri iyyensaan yookaan dhagaadhaan firraa buustan sani warra xiqqaattullee borumaaltu nu afataa beeku jechuudha. Kuni bari nyaadheetiin du'aa abadan ani nugusaa titiya taatanaan jettee nugusuma san ta'u abadan nugusaa miti gaaddidduu nugusaa shurufkaa nugusaatu nagartu ati abadan umran zalaalam kan kee akkuma gartee Mangistuu Hayilamaariyaam jala qabaa turan san gartee osoo ati guyyaa tokko kursii tanarra nagayaan hin taa'inuma qabri galta akka ilmaan namaa hin qaanfatu namichummaan kun. Hin qaanfatu ambar ani mataa akkana qabateeti biyyaan bulchaa an arraa miti gaafan gartee nooleeja ittiin biyya bulchan dhiisi nooleeja gartee itti mataa isiituufuu jiraatu gartee ilmi namaa beekumsa badaa bar ilmi namaa bobba'ee alaa galuufu sammuun namaa yoo nama yaadde gartee bobba'ee alaa gala. Kanaafuu namni gartee yoo gamana deemi jaaniin gamana deemu yoo namni gartee mootummaa jechuun hiikkaan isaa maal dhiiroo inni beekaa dhiiroo gurbaan mataa duwwaa kun Abiyyi baanan kun gavarnar jechuun maal akka ta'e hiikkaa isiin beekaa maanaa isaa inni beekaa dhiiroo mootummaa jechuun bari kan dhihaa barii nagaa biyyattii nagaa biyya namoota biyya san keessa jiranii tikan biyyaa tika daa'immanii waan gartee akkaataa itti nama bulchuu jechuun gartee uleen nama fixuu rasaasaan nama fixuu jechuu miti bar namni kan beeloo wanni protection wanni gartee namni mootummaa fedhuuf maali namu mana fi cufatee banataa. Kanaafuu hiikkaan mootummaa saniitu isaan galleechuusa. Inni nugusuma haati nugusa taataa ittiin isanuma dhagee. Namnummaan Abiyyi fi Taayyaa Danda'a afaan keenya namni Shimallis afaan keenya kanuma dhalatee addunyaa irra jiru kan isaan nugusa irratti ta'an eenyu jira Oromoo. Kabiraa immoo Oromoon dhukkee kaasuu dhiisa. Teessanii qaxara nyaachuu dhiisa. Gabbaatanii gartee warri kalee gabbaatanii sagalee namaa ta'uu dadhabdan amma Jawhar jettanii nibra rabbaatanii dhukkee kaaftanii ammas gartee itti deebisuu deemtanii irratti yookaan immoo gartee tabiraa duruu ibsa baasee fi jechuudha. Jarri dhaabee tasgabbaa'ee gartee waan godhuu danda'u akka nama tokkotti godhuu mirga isaati. Ammoo isin wannummaan dhiichiftan maaltu jira Oromoon kutaan 11 hidhaa jira. Lubbuu meeqaa isinirraa du'e bagan duraa ajjeeftee dhiichiftan moo maaltu isin dhiichisiisa bee maal gammaddan? Maal harkattan? Duraan badii tabee fidhaman.
higa nuti irra jiraadhaa fi gartee qawwee harkaa qabnaa fi akkasin goon ilaalle agartee jechuudhaaf isin garsiisuuf tuffii keessan isin garsiisuu fi ammas taanaan ija banadha. Oromiyaa addaan ciruudhaaf gartee illitoonni nafxanyaadhaa walgahii halkanii guyyaa afaan maan banne isaanittis ba'e akka keessanitti kan nibira ramaan dhiichifne ija teessan banadha. Qabsoo teessan itti fufa. Waraana keessan bakka jirtan jabeeffadha. Qabsoo malee humna malee yoo ati jabaatte malee amma isin jaalataniiti miti beekadha. Amma Johaarisi gamaa gamanaa faxamanii qabamanii haanurraa qabbanii dhiiroo gartee isaatu qabbanaa bahee jaanii gartee hogguu namni dibbeetume hanga isin dhiichiftan achi qabri isin qotanii jechuudha. Dhiichisa kana dhiisaa Oromoo. Dhiichisa dhiisaa. Gadaan itti dhiichifnu dabre. Gadaan itti gartee Oromoon itti dhiichisu dabree jira jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon biyya kana irratti gartee lubbuu meeqa kitimaatti godheeti as jira. Beekuun namarra jiraata jechuudha. Wannummaan isin baran anuma ajaa'iba dhiichisa dhugaanii gammadan baga gammaddan. Nutulleen akkasuma gammanne namni gartee namaa miti ilma namaati miti bineensa alaatu gartee namni huddutti qawwee sidaabee gartee qilleensuma rabbii kana gadin bayin achin deemin gartee bilisummaa namni uumamaan rabbi sii kan sirraa fuudhan waan laaftuu miti gartee naaf beeka. Laaftuu miti ammoo isaan baga rabbi nuu baase. Mana keessan gammaduu dandeessanii garaa keessan keessa gammaduu dandeessanii gartee wanni nibirra baatanii gartee mallee dhiichistanii fi wanni dhiichisan inuman jiru jechuudha. Dhiichisni Oromoon dhaabuu qaba dhiichisa kana. Waan xiqqoo takka kanatti isin darbanii ammaan tana biyyifaan Oromiyaa addaan ciruudhaaf akkatti isin gabroomsan achi qabrii isin qotu jiran jechuudha Amaaraa wajjin. Warra nafxanyaati wajjin. Kanaafuu waan guddoo takka godhu jiran jechuudha. Hogguu shira tokko haan isaan waa godhaniiti achi shira wanni godhanii jechuudha. Shira biraa yaadanii jechuudha. Hogguu waan takka godhu fedhaan achi ilaalchisaniiti gamana waan biraa dalaganii jechuudha. Ija teessan badadhaa. Qabsoon tun gartee nuti abiyoot maanjus nuun kannine. Abiyyi biyya qabsoon itti dhalatatti hin dhalanne qabsoo takka harkeen beekunni Amaarumaa ija banannaa namaara harke haadha isaa tisitaa harke eessatti inni qabsoollee beekaa qabsaawallee beeka Oromoollee beeka waan Oromoon taatee hin beeku achi dabarraan Tigreetu guddifatee tana jecha ilmaan Oromoodha ija teessan badadhaa harkitanii gartee arraan tana haalli arra ilmaan Oromoodha biyya keessatti arra amma yeroo amma jirru kana duuti irraa dhaabbachaa jirti Oromoo hinaan irraa dhaabbachaa jirti kaan asiin hiikaa kaan asiin hidhan kaan asiin hidhaa asiin hidhanii jechuudha. Ilmaan Oromoo hidhaa yoo baaste baasi ilmaan Oromoo hunda kutaa kudha tokko keessa dargaggeeyyii haati osoo nafin ajjechaa ilmaan Oromoo kanarraa dhaabi. Duuti qeeroo fi qarreedhaa haa caalu hundeessa tokkichaatu gartee umranitti gartee sii miti nafxanyaan hijaan umritti nuun jidduu baduun teessu jechuudha. Umritti sila akka kan keetii kun dhibbi jiraatee dhibbi keessan boolla takka guguuramtanii gartee haa caalu hundeessaa laalaa isaan duraan baastan. Warra halee gartee haa caaluun eessa jira? Haa caaluun eessa seene ni gurgurame ni bitame ni jettanii gartee afaan banaa turtan miidiyaa tanarraa afaan banaa turtan kan diinaaf saaxilisa baaftanii gartee yeroo inni mataa qabatee jiraachaa turetti har'a ilmaan isaa irraa fuutanii ilmaan isaa yatiima gootanii jechuudha.
tana jala munreesittiin na Abiy Ahmed gumaan haa caaluu hundeessaatii fi qeeroo Oromoodhaa haati gannayte never sirraan dhumu. Siifi fakkaattoota kan kee. Siifi fakkaattoota kan kee gumaan haa caaluu hundeessaatii fi qeeroo Oromoodhaa mooraa Itoophiyaa san irraa never irraan dhumuun taa'u beekuu qabdan. Oromiyaan bilisoomuu qofaani gartee dhiini isaanii kafala malee abadan tana sirriitti himnee jirra. Isinitti fakkaatin arraan tana gartee buqqeen guyyaa qabdu gartee dhagaa cabsitisanii fi ilmaan Oromoodhaa arraan tana isin gartee terrorisuutti jirtan malee isin nama taatanii oppiidiyoon harreen gartee namni fe'atu wadalli ilmaan Oromootiin bulchaatii fi ilmaan Oromootiin ajjeesettanii hawwuun keessan yaaduun keessanuu nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Bikkuma isin itti galtan bikkuma itti isin jiraachuu teessan isin laalla. Yaa hakalee yaa harraa oppiidiyoo xixiqqoo gurguddoo fufurdoo taborciin gurguddoo tadagoolaa hundi keessan fidaa ilmaan Oromoo isin haa baasu. Fidaa daa'imman Oromoo isin haa baasu. Teessaniitii fi teessanii qurxii fi gartee xajjiidhaan if bohoystanii daa'imman akka itti fixan qeeroo Oromoodhaa akka itti fixan karoorfattan jechuudha. Abiy Ahmed sii mitiin siin jeebar sii mitii. Duutuun haadhateetii tareefa jirtu san reefi gartee amartittiin qabri jirtu san illee abadan hin bahuun teessu. Arguuf teessa. Gumaan ilmaan kan ati dhalte shanyiin yookaan immoo gartee lafa tanarra jiraatti ilmaan gartee Haacaaluu Hundeessaa ajjeeftee ati gartee arraan tana Oromoo hunda onneen nu cabsite kana gartee you will pay price. You will pay. Hin irraanfatin. Yoo lubbuun jiraatte dhiisi ati akka goobanaa dacee laalitu goobanaa dacee century. It's century. Almost 100 years. Still family goobanaa daceedhaa ta'an takka badii qabne goobanaa jaamaniti yaamamanii jechuudha. Shanyii goobanaa jaanii yaamamanii jechuudha. Wili sirna ta'ee shanyii Abiy Ahmed jaamee gartee namni itti wal arrabsu jira jechuudha. Anima nama hamaa fi nama nyaataa nama gartee abudoon qabne bineensa nama nyaatu kan daa'ima nyaatu inni maal juntaa jee nama baasaa miti Abiy Ahmedin jaanii jechuudha. Abiy Ahmed jechuun bineensa olii gartee dinosaur ilmaan Oromooti dinosaur jechuudha Abiy jechuun dinosaur jechuudha. Eenyu soba maali fide duraan Jawaar mala baasaati fide halee Jawaar gaafa inni Minnesota dhufe Oromoon darra qabbaneesse Oromoo mataa qabee fi gartee kursii jala qabaa jee kursii jala qabsiisaa ture maal isa godhe nama gartee kursii nama jala qabee mana hidhaa Qilintoo geessanii hidhanii beeylada maa hidhe duraan nuti gaafiin keenya sanii miti. Ajjecha ilmaan Oromoo irraa dhaabi. Hidhaa ilmaan Oromoo gartee gudeeddaa dubartii Oromoo gudeedu jiru waraanna keetii fi atilleen gartee gudeedu jirtan irraa dhaabi. Abiy Ahmed, we told you. You're soldier and you raping Oromo woman. You killing youth generation. Ma fan faranjay sabbeetasa? Yo interpreter si faranji si berate yo si te via. Don't kill our people. Don't kill Oromo children and even Tigray, all human. We don't believe to kill each other. Enough is enough. You killing enough human. Nama addunyaa tana gubbatti gartee
addunyaa tana gubbatti garaadhaan nama beeleysee akka namni gamanaaf gamana laalle hagartee Isaayyaas farda godhatee ofu kan agartee haduutii didde akka isaa qomoraa agartee ilmaan Eertiraa nyaatee fixee ququmsee agartee Eertiraan danqartee ifumaafuu gaarree Eertiraa laagaa tana isa danqaree Isaayyaas akkanatti dhaabee isa qabee taa'u jira jechuudha. Akkana laagaa isa danqaree shirrinni dalagu. Takka gabli bilisomne jaan jiru warri biisanii ijati yaani dhaqee harkee jiru bilisummaa akkasiirra gabroomanii amata dhibba jiraachuurra namaa jira. Bilisummaa Isaayyaasirra amata dhibba gabroomuurra namaa jira jechuudha. Kana farda Isaayyaas kan farda turooy kabaanan sangartee farda turooy. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hamana hidhaa adda addaa keessatti qoonqoo malee beelaan hidhatti tortorsu jirtu hunda baasi. Kaabinoota hankeetii qafoo mataan waliin dareen agartee hunda gabbaasi. Dhala Oromoo hunda baasi. Maqaa Joohariin hiite hunda baasi. Eega agartee gruupii Joohar jettee namni maqaa Joohariin hidhame nama shanan kanaa miti. Nama miiliyoona 5 hiite. Nama miiliyoona meeqa ajjeeste. Maqaa Joohariin. Baasi gad. Hunda baasi. Hajjeeste illee dandeessu deebisi. Sila ni roba ettemi nugusa keenya. 5ኛ nugusi moo 7ኛ nugusi. Roobaan roobsaa jeetiinuma. Wayii siluu samtaa doorotaan qaamota jeebar. Siluu samtaa doorotaan qaamota jee. No justice in Oromia. That is true. Abiy Ahmed is genociding Oromo people. Oromo youth generation. Oromo woman. He's soldier and Abiy, they don't know anything. They raping woman. The soldier meaning means to protect people, not killing or raping. Children, women. You are right. You are right. I never ever seen government like Abiy, never. Who killing children, women, raping, his soldier is, they don't have any rule or, I don't know. How can I explain? Abiy means dinosaur. Abiy means dinosaur. Dinosaur, he eating everything. Abiy, he eating our country and our children and the women, everybody. He's dinosaur. After today, Abiy's name is dinosaur. Dinosaur. Dinosaur back again in Ethiopia. Nama meeqa fixe eega dhufe eega amatuma sadeen kanatti inni osoo amata 27 bakka Tigree sanfan namarra taa'ee dhiiroo namni nuun jiru jechuu bar kiliin godheeti biyya wanniidhaaf gartee jaarsasaa haarabaa sammaali maqaan ka Dubaay sanii fi Eertiraadhaa fi Hindiidhaaf addaan gurguree deemu wallee Oromiyaa ifiifi anxooxxoo ifiifi irraa fudhateeti gartee hanguma finfinnee kana naadhiisaa. Anguma finfinnee kana rantu gira jabara ka ililli dadaba ka ro abbasatti deme bashashatti dadabu abban sa isa guddifatsan radu finfinnee ililli dadaba bar biyya ba qabdu bargarte biyya jo ilman tulama irra aritani irra beleistani irra sadaqa hadachiftani irratti wardiya eegani garte bakkarra qubatan dhaban biyya baasani irratti dachi abbasani tarra umaman irratti jiraachu dadabani khanachi hammartani hono bakka ilman tuulaman jira kuno harargee keessa baale gammoojjii keessa biyya namaa keessa achitti gannaqanii jechuu baqatanii bakkayyuu baqatanii facaastanii rabbi cumaa isaanii facaasu ilmaa warra baasan geeti ammallee tirfii teessan albaatanii dhiichiftanii abiyyiin dhiichisa beekamoo kuni mucaan mataan wal hindalayne dhiichisan beeku abiyyi wanni inni beeku taankii baankii saamuu gartee waan
gartee isaa warri isaa guddifate isa barsiise hanguma isaa irraa qabate gartee warri isaa guddifate hatuu cabsuu ajjeesuu namni waan ijoollummaatti barate hidhii isaare mataan isaa hundi wooma hatuu fi wooma ajjeesuu qofa jechuudha nama hidhuu torchi godhuu kanaaf Oromooti gartee dhukkeen kaasina ilmaan Oromoo khaydaa beeba garabbii baanuu baase Khafemmo khamaqa Jawharini da metokko miti lama miti ha Oromiyaa guutuu keessatti Oromiyaa guutuu kuno gabiiba bookhee milqaa'ee kuno malto gaasara kuno giddiir achitti ilmaan Oromoo rashanamaatu Oromoo Jawharin achitti hidhaa jiran baale gobba dhaqi bakka hunda dhaqi kutaa Oromoo kutaa tokko keessa ها قباس هندا قباس أبيوت خروبان روب سجيه كل فين جلا بد روبان روب سجيه برلين شوفت شو ما نقول فينو جلا بكخاي ولا لين سامتان دلقومي إيه جاي ندو فخنا فانا دارا خنا بيلتنو لوني في المان ما تكاب جوجي بيلو يتكان نجيني بالي بيلو تكان نجيني أرسي بيلو تكان نجيني قربو في كمدين إسان رافتي والربا سانجيتو قبستي غرتي خار ربا فتيت أجيو بافتي خنافو خانا بيخا المال أرومو بيلو سجر أكالتي روب سنغرسي سادا أكا روباتي بلي سنغرسي ساجين إنسا والليني يا إلمان أرومو هندي ولي قلا يا إلمان أرومو هندي ولي قلا إريتكم ماتين هايانو والجلا هما في قمي ديفنا لا نلا تكو هاجرينو وان أرومو افتلا بها ديها ميك أوري قمي بلي سما جئ دنبو بغاري دان سبا فكيتا أوتوتا نبينو ديني مارنججنا تقوى قبنو رئيسوف مالف واتفنا أكس جيوالي ساقرتي لما أقلتومو تقوى قبدن رئيسو دافه واتفتنا أبدا جبات تمالي لا تقرأي تكشون دولي قلاني كستلال مخيسا خاني درولي ساتي في سلي هم نتوبيا دلتن لا قما جميك قدافي بيبر ولي قدون قاريدا ما رموتها من تا أسيقلتي أمريكا را همبرجر لفا خيسة أوروميا في اللوريتي ريت تام تجرمه أسكننا توك ورا دور ملء إلا ما فاهمله ورا دور قرتي ورا قرتي دور قبصاني دور سون قرتي ورا من تنا بطارية تاني عرفستنتوني هندي ورا قرتي بيالات أنا دفين تا قرتي ديمتي بيالات أنا رادا قرندك ندكاتي أشو تك قبلاي ننو جبيسا يوم ننكباني هاتي فيتو نمان فيتو يواتي جبان تاني واتي لافاتا تتسرال تيوزن فيتو تبراديسي إساياس أفوركي في إسالة never رامبو غمانا چالون ديسا غافا إساياس دفجني نمي چالون ديساتي الربين كيانا نجيسين أنا بي سلاي سنجيسو أبي سنجيسو لالودا مما إني جالتو هند جلافت أنيتي سلا أبي every sabot sara kwenni no bot setti honda waini dalafi almata isa honda turursitetu ma biya mad garte duranu ay abdo qaba inni
ها إن اللين بوي أكيد تنام نقبض وعاركو ilmaan ma maqaa isaati yaamu fi waan mazzar manzari maqaa isaati yaamu lafarra xurursiteetu magarte akkamin nama dhukkubsitii isa gaafata sila how you feel jettan how does that pain that's painful nutin gammannu khanaaycha biyot khanaaycha gammannu ilmaan oromoo kutaa kudha tokko keessa jiran khan maqaa الدبل سما رموتي نيته خمقا جوهري نيته هندا باسي هندا يدا خيسا غباسي خد اجفت ديبسون دن ديسو لبو بافته اجسو مله سلا ديبسون دن ديسو نبيتامي خيته باس خلب بونجور باس خنا فرمت يوم برا کرتے نینارے کرتے Oromoon all the time کرتے گبانے تما اکرمتی دیچفنے تما ہگوان کشو تک اگر گمنے تما ہوئی جننے خنا خی ساباو کمنا کرتے بیتے نواردیا تھا اندر کمن رتا بني آدم سانتو سامي قسام سال للالي رفو جرته نوني فيسبوك فرادي سے کربرا گودانے تے بيخون أمارنيا ساني تقواسا في أمارنيا موسى ألابات نقوار كنيوني أوريني يسترنجي فتن جترني سيمو أسمع يستقلن أجيت وللتيم أورمي على بتاتن لقيت إنك انقل فللاتشو ينفت أني أسراتنا فاكيوش أورمو ماتشين أورمو اللي تبتنوا أتشلوم أورمو متعامتنا بفيتنا أورمو civilized هنا أورمو ما بترن بيشل ميلك نبرة أورمو ما بترن بيشل بايتا وقم باللبت أورمو راسو هنا نبرة من سينورا يكرمو أورمو لما كفافل أورمو دمو كفافل جزا divide and rule أي سرام إنيا منوسناو لراساتشن بنفلق قرارتن بنفلق قطاطلن اندفلق منور مبتاچن ነው ኦሮሞ ህዝብ እናንተ አይደላችሁ የምትወስኑለት ለኦሮሞ ህዝብ ሁሉም ተነስቶ እንደዚህ አይነት ዲዛይን አውጥቻለሁ እንደዚህ መበተናል እንደነ ኢሳያስ ነገራ ኦሮሚያ ካልጠፋች ካልተበተነች ኦሮሚያ አጠፋም እናንተ ናችሁ የምትጠፉት መጤዎች ኦሮሚያ ላይ የመጣችሁት ኦሮሚያ መቼም አጠፋም ትግስት ፍራት አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ባህሪው ተናካሽ ውሻ አይደለም አቃፊ አዛኝ የታረዘውን ማልበስ የተራበውን ማብላት ነው የኦሮሞ ማንነት በቤቱ በደጁ ያለ ማፈራችሁ እኮ ነው የሚገርመኝ ነገር አፋችሁ ሞልታችሁ የኛ ነው መሬቱ አዝላችሁት መጣችሁ መሬቱን እንደነዳለ ክብረት ሾርት ሚሞሪ የሆኑ የአብይ አህመድ ቀፎ ጭንቅላታቸው ውስጡን ከፍተው ቢያዩት እና አብይ አህመድ እና ዳንኤል ክብረት ፒፒ የተባለው ሁሉ ጭንቅላታቸው እንዲቢከፈት ውስጡ ባዶ ነው ምንም የለም ኳስ ነው ኳስ ብትቀደው ውስጡ ምን አለ አየር ፊኛ ነው ፊኛ ምንም አይነት እግዚአብሔር ምንም አይነት አዙሮ ማየት የሚባል ነገር አልፈጠረባቸው እስቲ ሰው በዚህ በ21st century ውስጥ ሰውን እንደ ምኒልክ ጊዜ ንጉስ ሆናለሁ ኦሮሞ ሆኖ ተወልዶ እዚህ ላይ ምድር ላይ ያለ ይቅርና ሞቶ መቃብር ያለው ዛሬ ንጉስ የሚለውን ድሮም አቅቶት ባርነት ደክሞት ነው በቃኝ ያለው ዛሬም ማሰባቸው ማለማቸው የሚያሳፍር ነው ስለዚህ አሁንም ያልተኛችሁ
ኦሮሞን ምንም አታረጉትም። ጋራ ብትገፋው ራስህ ደክማ ትወድቃለህ። አቅማታ ኦሮሞ ጋራ ነው። ምንም ነገር አይሆንም። ለመሞትም ለመኖርም ለመታገልም ለሁሉም እንበቃለን። አልহামዱሊላህ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኦሮሞ ላይ ማድረግ የያዛችሁትን ሴራ አቁሙ። ለራሳችሁ፣ ለኛ አይደለም። ለኛ ለራሳችን አይደለም። ነገ አሁን እንደዚህ ያዙን ልቀቁን ያዙን፣ በኋላ ደግሞ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ እንዳትሉ እሺ። ነግረናል። ዛሬ ያዙን ልቀቁን እንደ ፋኖ ነኝ ምን ፈንፈኔ ነኝ ምንድነው ድሬዳዋ ውስጥ የሆነ ነገር እንትን አላቸው ስም አላቸው አላቀውም ረስቼዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ዘራፍ የትም አይደርሳችሁም። ያ ነገ ዛሬን አልፈን ነገ መምጣቱ የማይቀር ነው። ብዙ ጨለማዎች አልፈዋል። ብዙ ሰቆቃዎች አልፈዋል። አሁንም አሉ፣ እየታገልን ነው። ግን ነገ ለሚመጣው ችግር አማራ ነኝ ብሎ ለሚያምነው ህዝብ ዋጋ ያስከፍለዋል። እያያችሁ ተራመዱ። አይናችሁን እየገለጣችሁ ለስልጣን ጥም ጎማ የሚያረጋችሁ በአማራ ስም ተደስቶ ወይ ደግሞ ጥሩ ኑሮ የኖረ ሰው አለ እስከዛሬ ያያችሁት አላችሁ። እንደ መኪና ጎማ ታኮ እያረጋችሁ አይደለ እንዴ? እና አብይ አህመድ ምን ሆነ? ሁሉም ማን ነው እስቲ? መንግስቱ ኃይለማርያም በኢትዮጵያ ስም የኖረ የንጉሳን ፋሚሊ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ገበሬና ደሃው ህዝብ ምን አገኘ እስቲ? ምን ተለወጠለት? ልጆቻቸው ውጭ ሀገር ሲያስተምሩ ጥሩ ኑሮ ሲኖሩ ባሪያ የሆናችሁ አርሳችሁ ምን ብላችሁ ቤት ድረስ ስትወስዱላቸው የራሳቸው የንጉስ ፋሚሊ ራሳቸው እየተሳደዱ ይረሸኑ አልነበር? ይገደደሉ አልነበር? እዛችሁ ኩርሲ ላይ ያለችው እንጂ አባትና ልጅ ይገዳደሉ አልነበረም? ስለዚህ አሁንም ኦሮሚያን መባታተን አትችሉም። ኦሮሚያን ማንንም አይበትናትም። ኦሮሞ ከብዙ አመታት በፊት ነው ሲቪላይዝድ ሆኖ የራሱን ህገ መንግስት፣ የራሱን ስርዓት፣ የራሱን ባህል፣ የራሱን ሀገር፣ የራሱን ህግጋት ያለው አገር ነው። ማንንም ሊበትነው ውስጣችን ነው፣ ደማችን ውስጥ የትም ብንሄድ ደማችን ውስጥ ነው። ስለዚህ ኦሮሚያን እንበትናለን ብላችሁ ራሳችሁ አመዶናችሁ እንዳትቀሩ ነው የምፈራላችሁ። ሰው ናችሁ። ሰው ሲጎዳ ማንም አይወድም። እኔ እኮ ድፍረታችሁ እኮ ነው የሚያሳዝነኝ። ሰው ላይ አገር ላይ መታችሁ እያወቃችሁ ትላንትና ነው፣ አልቆየም እኮ 100 ዓመት ማለት ትላንትና ነች። ወለጋ የኛ ነው፣ ፊንፊኔ የኛ ነው። እናንተ ነው እንዴ? የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ ራሳችሁ ናችሁ ያላችሁት። አካስ ኦሮሞት ለምን ጅሩ ማለት ሳይ ነጋት ቱርቲ ጋሪ ቀባዳ ፈያታ